Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam ordoftota daawwattoota reediyoo Adam Tube nagaa keessanii an nagaa koodha. Baga jiraattan egaan daawwattoota kiyya mi akkam nagaa keessanii ani turtii ji'a lamaa fi walakkaa ol yookaan hanga ji'a sadii adda turree har'a nagaadhaan walitti deebinee jirra. Egaan akka isin sirriitti na yaaddan ani sirriitti isin yaadee jira. Egaan daawwattoota keenya namoonni hedduun bilbiltanii iyyaafannoo garagaraa naaf gocha akka turtanii sirriittiin beekaa. Akkasuma inboxing keessan na bira ga'ee namoota tokko tokkoof deebisee isa kaaniif deebisuun yeroo waan hin argatiniif nuuf kolchaa dhiifama nuuf godhaa. Ani kuloo sadarkaa amma isin na argaa jirtan kanarra ga'ee jira. Fayyaan kaa mana rabbiiti waan ta'eef fayyaadhuma tanatti nu balleesse. Silaa guyyaa tokkoof ummata Oromoo kanarraa gargar bahuu hin barbaadu. Garuu dirqama waan ta'eef fayyaan kun kaa nama balleessaa yaa'u hin beeytanii waggaa kana dhukkubsadhe deebi'ee fayyaamas deebi'ee dhukkubsadhe amma haala isin argitan kanatti haala gaariidhaan deebi'ee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya wantoonni erga ani badee ta'ame baay'eetu jira baay'een argaa ture waan baay'eetu ture kana hundaayyuu obsaan dabarsinee mi amma waa'ee ummata keenya yeroo biraatti deebina waan ta'eef har'umaaf waa'ee dhuma kan koo haasa'a hin beeytanii hundi keessanuu inni kun du'aa hinaa godhee inni kun immoo na abaara inni kun abboo mucammaa sun dhiise mondo dhukkubaadhaa gisee waan baay'eetu dubbatama kana keessaa immoo harki caalu ummata jaalala namaa qabutu baay'ata ummata jaalalatu irra heddummaata namoota naa booyantu jira namoota du'aa sirrii naa kadhachiisanii naa kadhatantu jira so hundi keessanuu galatooma kana keessatti wanti dubbachuu barbaadu tokko tokkollee dhabamu maaliif namni kun gaafa dhukkubsatu waan baay'eetu isa mudata rakkinni isa mudata mudannoon akka dhuunfatitti isa mudata hanqinni afaan dubbachuuf isa mudata fi waan kana jedhee isin himuun hin ulfaata yeroo biraatis isiniif hima waan ta'eef ammaaf mudannoo tokkoo fi waanuma akkasiisan isiniif dubbadha hunda caalaa dura namoonni amantii islaamaa hordoftan egaan ramadaanni dhufaa jira baga rabbiin jala bultii yookaan dhufaatii ramadaanaa kanaan isin ga'e nama bara kana soomii bara dhufuun isin ga'u haa ta'u akkuma beektan namoonni waggaa kana hojii jirtan kan har'a wajjin jirre meeqatu jira baatiin ramadaanaa gaafa dhufutti nama hedduu dhabdaa waggaa kana wajji soomte jechuudha isuma nagaan jiru kana kan of biraa dhabdu jira warri lubbuudhaan jiraattan rabbii keessanitti galata galfadha jechuudha namni amantii kamiitu anumaan akka dhuunfaa kiyyaatti irra ga'uu kiyyatti alhamdulillah namoota baay'eetu du'u hin du'a jedhee na eege ani garuu akka rabbiitiif akka namaatiin irra ga'ee jira waan ta'eef duuti rabbirraa malee namarraa akka hin jirre sirriitti hubadhee jira jechuudha kanaaf ramadaana kana ammas nagaa rabbiin kan nagaa ittiin nu haa ga'u isiniin jedha warroon amantii biraatis rabbii kan keessaniin isinii haa ga'uun dhaamsa jaalala obbolummaati jechuudha egaan daawwattoota keenya baay'ee mudannoon kan koo waan baay'ee nama kolfisiisudha egaa meeshan keessa takko qofaan isin himaa inni biraa baay'ee kan nama qaanfachiisu ture mudannoo sadii qabaayyuu tokko nama qaanfachiisa lama kan nama kolfisiisa jechuudha egaan namni gaafa dhukkubsatuun beeytanii guyyaarraa mana haakimaa deema haakima kana deema amma akka dhuunfaa kiyyaatti haakimni biyya kana hin jira kan jedhame haakima gurguddaan hin jira kan jedhame haakimna hin dhaqin hin jiru haakima dhaquu hundatti fayyaa qabda noormaalidha era qulqulluu jirta mul'achuu dide wantummaan an dhukkubsadhu kun inuma tasa mul'achuu dide ani ofiinuma dhukkubsadha qaama koo gadi deema nyaanni baay'ee naaf hin nyaatamu bakka yaaddoon guddaa natti gale ofii noormaalii naan jedhan ofii anana dhukkuba dhibee dhokataadha jechuudha akkasumatti hanga ji'oota hedduu zooraa ture yaa'uun beeytanii waggaa kanallee opporesiyooni ta'ee ture uma tokko sunis na keessa dhokachiise malee faayidaa naaf hin buusne ture garuu amma osoon deemu yaa sababa waan namaa ta'uuf namootuma tokko sababeeffatee asirratti mubaarak musammaa baay'een galatoonfachuu barbaada mubaarak musammaa dhibee kiyya kana akka argamuuf sababa guddaa nama naa ta'e keessa isa tokko sababni isaa maalinni iddoo anamma dhibee koo itti argadhee yaala gaarii keessa jiru kanatti namni naaf iyya'ee namni konkolaataa isaatiin na fide isa ture inni hedduu na wajji zooraa ture afaan illee hedduu narraa hiikaa ture sa'a sanittan dhukkubsadhee waan dadhabeef asumaan mubaarakiin baay'ee galatoonfachuu barbaada mubaarak malillee namni galata hin beeyin harreedha jedhamaa mitire Dr. Naviyar geetullee baay'een galateeffadha namni miidiyaa kanarratti
Doktor Cabsaa mana jedhaniitumaan akkasuma akkuma miidiyaa irra qoossan qofa se'an. Garuu gargaarsi naaf godhe guddaadha. Wantoota dhibame keessatti qorichi naaf ajajamu. Laaboraatooriin ka'u. Sitiskaanii ka'u hunda suuraa kaasee ergaa ture. Inni afaan Oromootiin takka takkaan naaf himaa ture. Kana dhukkubsatta kanaan qorichi gizee kana fudhachuu qabda. Kana akkas naan jedhee naa hiikaa ture. Nama galata guddaa qabudha jechuudha. Doktor Naafiyaan miidiyaa qofaan osoo hin taane gama jalaatti illee nama yaale jechuudha. Baay'ee galatoomii jedhaanii hawaasni Oromoos galatooma. Gara muudannootti isiniif ce'aa amma isinitti dheeressee jira waan ta'eef. Egaa muudannoon kiyyaa akkuma beekamutti yeroo hunda mana yaalaa irra deemta qorichoonni adda addaa yeroodhaan si ajajamaa. Kanaaf anillee akkuma nama kamii akkuma dhibamaa kamittuyyuu gizee hedduu agartanii sadaliyaa isa jedhamu kanan beeytanii sadaliyaa hin deddeema kiniinii bitachuudhaaf hin deddeema. Yeroo hundaayyuu kiniinii kana yeroo bitattu nyaata dura moo nyaata booda jettaanii sa'aa meeqatti liqimsaa sa'aa meeqatti dhugaa hin gaafatta. Amma ani nama amata tokko kiniinii nyaachaa ture waan ta'eef sammuun kiyya waa'ee kiniinii kanaan guutamee jira. Isinii galee guutamee jira bakka hundatti yeroo hunda kiniinii bitaa mere akka tasaa ta'e guyyaa tokko mana suuqa Oromoo deeme nyaata biddeena bitachuuf hin deeme biddeena hin beeytanimi biddeena goggogaa jechuudha kaawwatee hin qabne manatti itti godhadha jedhee bitachuudhaaf hin deeme biddeena gaafa bitadhee jedhu gurbaadhaan mallaqa qarshii 10 biddeenni beeytanii qarshii 10 kenneefi nyaata dura moo nyaata booda jedheen mucaan irraa hin faamne. Ani maaliif nyaata dura moo nyaata booda jedheen beeytanii yeroo kiniinii bituu hundaa nyaata dura liqimsa moo nyaata booda jedheen ammallee biddeena bitee ka'ee biddeenni kun akka waan kiniinii nyaata dura moo nyaata booda liqimsa waan jedhe mucaan waan ani jedhuun hin galleefi naan jedhe dafee rifadhee of qabee haay amma maaliin ta'eessaa ofiin jedheetuma lakkumaan isin hin jenne mucaa biraa kute mudannoo ajaa'ibaatti qalbiin koo waan kiniinii saniin guutameef jecha nyaata dura liqimsa moo nyaata booda jedheen biddeenaa bar qarraa bitte isinii galee. So mudannoo baay'ee fokkataa tokkotu ture. Isa garuu dubbachuun barbaadu guyyaa tokko sadarkaa miidiyaa guddaatti gaafa affeerame dubbachuun kiyya hin oolu jechuudha. Na yaa uummata kiyya haala akkanaa keessa turre. Kanaaf hamma booda deebi'een jira. Yaala fudhataatuman jira. Dawaans fudhataatuman jira garuu haala nama keessa jiru baay'ee normaalidha jechuun dandeessanii qoricha fixuun dirqama waan ta'eef qoricha kiyya qofa hordofaa jira. Naaf baay'ee galatoomaa dhugaa rabbiitti uummanni kun uummata baay'ee nama jaalatudha. Baay'ee na gaafachaa turtan namoota keessumaayyuu namoonni gama fireendii feesbuuka kiyya jala hin jirre lakkoofsa kiyya hin qabne namoota beeytanirraa na gaafatanii namni sun dhaamsa naaf daddabarsaa ture jechuudha. Uummata hagana nama iyyaafatudha. Kanaaf rabbiin hunda caalaa isiniin dhibina boo. Hunda caalaa biyya ormaatti mataan isiniin dhukkubin. Rakkoo guddaadha dhukkubsachuun biyya ormaatti. Waan biraatiin mallaqa miiliyoona feetee yoo qabaatte manuma yaalaa san deemtee of yaalchisuuf mallaquma keessaniin baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaa. Anaan fakkeenyaaf dhibeen koo dhibee baay'ee salphaa turte. Nama yeroo si dhukkubutti dhibeen cimtuudha. Erga yaala argattee dhibee salphaadha. Isinii galee dhibee tana argachuun garuu baay'ee ulfaataa ture. Maswaatii baay'ee kafalaa ture. Aarsaa guddaa na kafalsiisaa ture. So biyya ormaa kanatti rabbi isiniin dhibin. Namoota biyya ormaatti dhibaman kana sirriitti du'aa godhaa fi dhugaa rabbiititti. Baay'ee tokko dhugaa cinqii guddaadha. Tokkoffaa saayikolojiin kee hin hatama. Sammuun keetuyyuu teenshina guddaa keessa galaa jechuudha. Isinii galee amma biyya abbaa keetii yoo jiraatte harmeen kee mataa si qabdee abbaan kee gara si garagalchee ossi fuudhee mana fincaanii si fidee akkas waan baay'ee biyya kanatti gaafa ati dhukkubsatte si dhiyeessa waan biraanis mana haakimaatitti osoo waan ati taate addan baasne wallaahi waan yeroo 3-4 ol na muudate osoo an dhibamuu kiyya laaboraatoorii waraqata daftara hin laalle waraqata fudhattee waati xireetu kooroonaa qabda deeme of laalchisiisiin jedhan ijaas ilaalanii odoo qufa'uu keessin gaafan odoo waan ati qabattee deemtu san hin laalle haza corona sinjaan corona deemi gara coronatti dhaqi sinjaan kutaan coronaatti yaalamu adda beeyta hangana jibbaa ummata keenya qaba ummanni keessattuu ummanni kun jechuudha ijoolleen keenya hedduu akkatti lubbuu isaanii dhabaan fakkeenyaaf ani nama wajjii yaalamaa turetu jira dubartii tokko rabbi isheedhaaf araaramu osoon akkasuma wajjii yaalamaa jiru yaala gahaadha burraa lubbuu ishee dhabde akkuma naa wajjii deemaa ture akkuma naa dhukkubsatte waanumaan dhukkubsatte wajjii deemaa ture mubaarakin beekaa lubbuu ishee dhabdee jechuudha rabbi rahmata siif haa godhu baay'ee tokko onneen na cabe
namoonni keenya hedduu bifa akkanaa kanaan lubbuun isaanii biyya ormaatti qisaasa'aa jira. Adaraa keessan of yaalaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ani Reedii Adam Tube akka tasaa namni hin beekne yoo jiraattan turtii yaa'u ji'ootaan ganaa booda ergan isiniif deebi'ee amma hojii koo idileetitti hawaasa koo tajaajiluudhaaf ammas qophii kiyyaa jechuudha. Yaa'u fayyatu duras nu teechise malee jaalanneetii miti abbaan fedhe hawaasa keenya tajaajiluurraa duuba nuun deebisu. Kanaaf galatoomaa turtiin har'aa kana fakkaata. Daawwattoota keenya YouTube keenyas irraanfattan fakkaata. Subscribe gochuu yoo haaraa taatan maatii keenya ta'a isiniin jenna. Isin jaalanna, isin kabajna. Galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii fayyaa ta'a.